Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube Fuad Show jalatti argamtan akkam jirtu maatiin jaalalaa nagaa qabdu bakka jirtan maratti nagaan isiniif hawwa obboleeyyan obboleettii kiyya jechuudha akkam jirtu jechuun barbaada egaa nageenyi kiyya bakka jirtan maratti isin bira fataa jedhee hagahu itti aansuudhaan egaa hedduu kana sabara tokko banneerra viidiyoolee bashannana kana isiniif gadhiisaa hin jiru akka itti aanutti isiniif qopheessitu hin jira jechuudha kaameraan keenyas illee akka jirutti waraabbataa waan jiruuf itti fufa jechuudha xiqqoo wallaahi akka qorraa kana nuqu qabdee akka dulloomuu kanas taaneerra beektuu ijoollee koo akka durii miti jechuudha ejjen nooruu anaa dhufu warri viidiyoo kanaaf haaraa taatan chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a maatii jaalalaa ta'a jechuudha haala kanaan subscribe gochuu hin dagatinaa hundi keessanuu jechuudha maaliif beektu yoo haala kanaan subscribe godhattanii wanti nuti gadhiifnu yeroodhaan isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu haala viidiyoo keenya immoo dhaggeeffattan laayikii osoo hin tuqin keessaan bahinaa nu jabeessaa jechuun barbaada. Gara imootiin gara waatsaappiitiin illee akkana waliif sheer godhaa jechuudha. Kana wal gargaaruu ta'a waan ta'eef jechuudha. Warri yaada qabdan kunooti waatsaappiin keenya kunooti miidiyaan keenya feesbuukiin waatsaappiin wanta adda addaa kaameraa waan qabes fidaa nuun gahaa jenna biyya adda addaarraa warra baangaalee jiraatan waan adda addaa fidaa. Fidaan nu biraan gahaa nuti hojii gara hojiitti naannessaa jechuudha. Haa ta'u malee har'ammoo waan ajaa'iba tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Eenyuun yoo jettan egaa akkuma beekamtu giiftii duree fi jaalatamtuu fi kabajamtuu qabsooftuu waggaa 45 kan daggala yookaan immoo baddaa keessa turte jechuudha. Nasra Gursum jechuudha. Nasra Gursum egaa gootittii wayyaanee jilbeenfachiifte jechuudha. Nayemar Fuad illee jilbeenfachiifte natti fakkaata illee akkasuma maal akkam. Egaa Nasra Gursum seenaa sii dubbachuudhaaf yeroon natti baay'ata jechuudha. Yeroo dheeraa natti fudhata waan ta'eef baay'ee illee dubbachuu hin barbaadu. Egaa waa'ee Nasraa kana xiqqoo isiniifan tuqa jechuudha. Ejjen Nasraan kun seenaa cimaa qabdi jechuudha. Bara 1992 baddaa seentee akka turte seenaan ni dubbata jechuudha. Baddaa seentee akka lolaa turteedha jechuudha. Gootittii akkanaatu jechuudha. Gara Masrii yookaan Kairootti imaluunsi ni yaadatama jechuudha. Sana booda acuuccaa wayyaaneetiif waan akkasiitii fi waan kana dhukaasa sodaatte ta'ee beeknee ani jaarsa isheetii wal loluudhaan achumaan jaarsi ishee ilmoo irraa argatee ka'ee hiikee jennaan sharmuuxxee waan kana rakkifte natti fakkaata rakkoo isaa akkan itti qoradhetti jechuudha seenaa isheerra gootittii akkanaati jechuudha gootittii achumaan abbaa manaa irratti dhiira fiddeennaan abbaa manaa jaarsi ishee hiikee jechuudha san booddee gabrummaan itti jabaate jechuudha gabrummaa jechuun kuni gabrummaa namni Nasra Gursum osoo ijaan argitanii amantu malee yeroo akkanatti isiin kireemii si laaqqattee yeroo isin akkanatti buduraa si laaqqattee nama fakkaatti dhugaadha shamarraa fa'i fakkaatti waan ajaa'ibaati jechuudha. Nasraa jechuun የመጨረሻ maazarii kootiin hiriyaadha isheen. Na amantanus dhiiftanus ani ija kootiin argeen jira Nasraa jechuudha. Goggogduu jechuudha. Goggogduu jechuudha isiin jedhu goggogduu yaani bakka yaani idimee maatii kootiiti. Akkoo ammaadha malee maazariin otoo achi dhattee ijoolleedha. Nasra Gursum garuu jechuudha sa'aatii 24 teessee nyaachuu dhuguu hojjetamuudha kana sadan jechuudha kan ittiin isheen beekamtu seenaan ishee Kairoo keessatti immoo jechuudha seenaan ishee Kairoo keessatti kan akkasiiti jechuudha. Dhiira kana giddumaan qabdee akka daffartuudha wanti nuti seenaarraa qoranne jechuudha. Garuu ganamas yeroo kaatu galgalas yeroo kaatu Nasra Gursum buduraanii fi chaapistikiin akkuma beekamu isuma irraa mul'atu jechuudha. Fuulli isii suni fuula korokonchii fakkaata jechuudha. Korokonchii isaa minni baadal bandaata jechuudha. Karaa makiinaa isaa ispaaltiin irra hin galle ni beektu isa akkasiiti jechuudha. Korokonchii yoo akkana qaban nama akkana godha jechuudha. Nama akkana qorqee fixa jechuudha fuulli isii. Kanaafuu Nasra Gursum እንደዛ አይነት ሰው ነበረች yeroo Kairoo jirtu jechuudha ijoollee koo. Atau malee dhugaa rabbii malee soban dubbadhuudhaan Nasra Gursum wallahi nama akkasiiti jechuudha. Inna maali gaa dhugaa dubbachuun gaariidha jedhan dhugaa soba cubbuun immoo namarra kaa'uun hin ta'u awwaanan beeku qofan dubbadha jechuudha.
Nasra Gursum an egaa durbiin dubartiin addunyaa kanarraa cala jetteetti yoo jedhan Nasra Gursum sana wallahi durbii addunyaa kanarraa baddeetti yoo jedhan maaliga maa namni maama wajjin isaa akka wajjin maalin deekoo maala diraa maal kanaafu Nasra Gursum nama akkasiiti jechuudha otoo gara shaaworin galtu si fuula qofa ganama kaatee isa kanaan laaqachuu jammarti malee waa cidaatii wayii nama qabu fakkaatti miti yeroo kanatti ilaaltan Nasra Gursum kun an sirriittan ishee beeka waan ta'eef haa ta'u malee Nasra Gursum yeroo tokko ni yaadattu yoo ta'e Nasra Gursum kuni maal jette beektu min nabbare bannaataachuu dhahameetanii masriin akkanatti na rukutanii waan adda addaa midhaamini jettee turte miti iccitii cimaa isinitti himuun dhufe jechuudha warri viidiyoo kana dhaggeeffattan laayik godhaa walii daddabarsaa iccitii Nasra Gursum sirriittan beeka jechuudha ammas Kanada dhatte Amerca dhatte ilaalu miti wallahi billahi Amerca nanne tokko jedha muraati sakan Amerkaan hin jiru namni Amerkaa seen hin jiru yeroo hammaatti mootummaan biyya sanaa dhowweera dhorkeeras namni seenu jechuudha waa'ee UN'is immoo anatu beeka jechuudha UN'n gara Amerkaatti nama erga dhaabdee waggaa 2 ol ta'ee jira jechuudha yeroo koronaan dhufu yeroo Trump dhufu sana yeroo Trump dhufee akka qubatu sanayyuu dhowwame Amerkaa seenuun jechuudha UN miti UN yoolaa yoomiidatti kuftee iyyuu ilaala wallahi gara Amerkaatti nama ergamu jechuudha eessatti ergama mungkin Kanaadaa Jarman achuma ollaa sana jechuudha ollaa Gibxii jechuudha akkana waan akkasii Xaaliyaanii waan arge malee jechuudha Kanaadaa yoo ta'e malee waan akkasii malee Amerkaa yeroo kana hin seenamu gonkumaa na amanaa isin jedhama Amerkaa dhamee albaamaara dhengedda kunoo miidiyaa irratti eenyutti muudii qabdu isin nutti muudii qabdu moo Nayemar Fuad itti muudii qabuu dandeessan isin beeka sirriitti hojii keessanis waa'ee UN'is mind of the mind jechuudha hin beekna waa'ee UN keessanis hin naaqaallan maalatu noonyaa Amerkaan qaata nama fudhachuu didde akka waggaa 2 ol ta'ee jira jechuudha egaa daawwattoota kiyya hundi keessanuyyuu soba Amerkaan jechuudha tokko jedha inni itti aansu barbaadi amma inni yeroo tokko dhahameera namni kana dhahee na qoree na godhee na qalee na fixee jette wallahi billahi sof dhugaa jirtu isiitti maraggeffadha maaliif Nasra Gursum akkana goote beektu sobdee jechuudha of qaqqaltee fixee maa namni biyya sanatti bar akka UN biyya sanaa baaftuudha jedhee harkaan fa'i billaadhaan fa'i of muraa jechuudha waan ajaa'ibaati wallahi laazim of mureke of ashageetu UN bira bo'aa dhaqa jechuudha rabbiin aafiyaa koorraa of qannasee jechuudha biyya Amerkaa miti Amerkaadhaa achi nageessuun barbaadu quba ofirraa muree harka ofirraa ciree harka rabbiin naa kenne aafiyaa guutuu kana ke dhukkuba sobaa himachuun yookiin immoo of ciree harka kootiin of nyaachuu akka bineensaa jechuudha rabbiin kana keessaa isin hin baasinin jedha jechuun barbaada kayroo jechuudha maan keessan darbe waan ta'eef jechuudha inni kaan girgiddaatti bu'ee mataa of dhoosee dhiigaadha qaba waa tokko UN'nis immoo naqqaatee dhiiftee booda kana jechuudha garuu Nasra Gursum waa lamatti waa tokko engedda gochi isinii akkanan ta'e akkanan dhaame akkanan maal jedhee Oromoo koo ittee Farankaa ittiin guurrataa turte muudii ittiin biyya sana keessaa ba'anuudha kun jechuudha goma jiruudha kun duruma jira jechuudha duruma jira yaani nan beeka waan ta'eef kanaafu Nasra itti maqaasii kana nyaan gadu maqaa sheexaanaaf hin galu auzu billahi min shaytaanir rajiim soba ajandaa akkanaa uummachuun shedheen gadda jechuudha akka jarri gowwoonni baay'een jiru kwa gowwoonni yookiin deeggartoonni girrisaan jiru miti hammas taanaan jiratu yookiin sponsora ta'e fuudhu sababa kamiitiin fuudhu beektu waan ishiin akkas qalamteedhaaf jechuudha waan ishiin akkas qalamteedha waan ishiin akkasii of qaltee ofiisiitii jechuudha soba sobdee jechuudha sobaan ajandaa sartaa maalati no muudiitti qabdi ilaalin akkasiin deemtu tokko UN Nasra Gursum biyya sana keessaa hin baafne wallahi billahi akka kadheen bada jechuudha sponsora nama kudhan ta'ee girrisachi yoo jechuudha maa tortoraa maal beeka kaasilas girrisaadhuma hondeekoo wama qabu ofirraa baasee kennaan gowwacha tortoraa namni muudiitti matti qabee girrisaa kanatti fayyadama jechuudha yeroo baay'ee wallahi laazim yeroo baay'ee itti shawwadamu itti fayyadama girrisaa kanatti ijoolleen baay'ee jarrakka aslii kun reedii kun fa'i girrisaatti bar hinuma fayyadamu jarri wallahi laazim birrii firootti qabanitti ergu bar ayuudii jira ijoolletti gara jechuudha kayrootti gara haa ta'u malee Nasra Gursum engedda ajandaa akkanaatiin biyya sanaa baate jechuudha aafiyaa guutuu osoo qabdu of cirtee nama naqale nama masrii naqale ittiin sobdee araba maqaa baaftee jechuudha
cuma jarri saachi walii galanii ispoonsoraan baasanii ispoonsoraan immoo maanninyaan soo yootal bakka an ispoonsoraan amma tun kayla mala sadii ispoonsoraan godhanii anu deemuu hin danda'a biyya kana jechuudha malee Nasraa Gursumii isa siin sobdee engedda ajandaa kanaan deemte sobaan deemu karaan sobaan deeman galaana nama dhorkiitii jedha Oromoon jechuudha iccitii kana beekuu qabdu warri girrisaan jechuudha iccitii Nasraa Gursum kana beekuu qabdu haala kanaan iyyuu ajandaa propagaandaa hojjettee biyya sanaa bahumsi ragaa guutuu qabna jechuudha ragaa guutuu qabna jechuudha itti aansuudhaan eejen warri viidiyoo kan dhaggeeffattan laayikii gochuun dagatinaa itti aansuudhaan waa'ee Dr. Asliimmoo boriitu akka itti aanutti yoo rabbiin nagaan nu bulche isiniif qabadheetiin nufa waa'ee aslii jechuudha asliin nama akkamii asliin haadha manaa qaba asliin ilmoo qaba ilmoo meeqa qaba waggaan isaa meeqa waan jedhu immoo boriitu akka taanutti isiniif qabadhee dhufa yoo sin jiraattan yoo nuti jiraanna galata rabbii jechuudhaan jiraanna oo rabbii jedhe kanaafu laayikii osoo hin tuqin keessaan bahinaa sabskraayib yeroo godhattan haala an isin agarsiisu kanaan godhadhaa jechuudha sana booda yeroo galgalarraa sa'aatii 3 irratti kachi isin bireedha jechuudha sa'aatii kana nu eeggadhaa jechuudha sa'aatii wal fakkaataa kana gadhiisa waan ta'eef boris iftaanis yoo rabbachi nu ga'e jechuudha kanaafu haala kanaan godhadhaati sheerillee walii godhaa waasaappiidha nama 5 6 waliif ergaa akkasii nu jabeessa rabbiin isin haa jabeessu jechuun barbaada ijoollee koo fayyaa ta'a otoo fayyaa dhabne immoo akka dubbachuu hin dandeenyu kanaafu halkan gaarii jedha obboleessi keessan bye bye